dhufee sargii nu godhame walitti dabalamni nama maatiin gosti na beekuan ani asirrattis bayee dubbachuu fi maatii isaatu na wajji jira jara narra kadhean haga ammaa kana wajji jiru maatii isaati dhagaartani inni dhageen dubbatu gaarii ta'e saata inni badaa fedhe saata'u gaarii fedhe saata'u abbaa ilmoo kiyyaati ani sababa maatii wajjin jireenya isaanii wajjin jiran san ilaalee waan hundaa dubbatu dhiise har'a jidduu kiyyaaf ka isaa wal dhabiinsi kuni kaka'e waa'ee namitti tanaati malee dhimma biraa anaaf riidin nagaan jiraataa turre alhamdulillah waggaa jaamoo torba guyyaa takka qilleessi nu dha'een beekuan dhimmi anaaf inni jidduu kenna kana gale shayxaan manamitti masilxee tana malee kakana hunda godhallee ar'allee borullee irra deebi'ee mubaarak musammaati asirratti ba'ee beenee jira kaisa ta'e qaraayyuu akkasa ta'e mootis gaafatamummaan qabne yoo hin jedhanu ta'e an asaan ko manguddoo wajjin tokko jedha kansa dhimma buleettii jettan immoo mirga siiti amirga buleettii kooti miti mirga keetu kabajeen si wajjin jiraataaraan ati obboleettii koo naan geessu eenyuun obboleettii koo naan ga'u dhiifama wajjin eenyuun keessan biyya dunaara jettan haga obboleettii kiyya naan geessan am sorry dhugaa dubbachuun firooman kutu yoo firooman kutu immoo fooloo keessan kaafadhaan ala amma dhugaan jaallattamu sila hundi keessan biyya dunaara jirtan haga obboleettii kiyya haati kiyya naa deessee biyya akiraa deemtee naan geessan mirga siiti abbaa beetee wajjin jiraattu abbaa beetee itti heerumtu nagaa taatee jiraattu deebiin kiyya kanuma jechuudha warra suuraa kiyya gad deebisee arrabsaa jiruufi asli hin beeytani halkan san wallollee jennaani ati fuutee mana keetiin ol nagaltee achi bule akka tasaa ta'e immoo galgala sani mana ani jiru sanitti dhufe inni dhufe jennaan firoo kiyya biraa dhabean Zainaba Ngamma waan goonu jala keena dhageeffadha. Zainaba waa'ee miidiyaa amma sirratti walitti naasosiisana haasa'isa dubbii keessatti finna dubbii kana miidiyaa irratti yoo dhume wayyamoo yoo lafumatti aga danda'ame yaalle yoo rabbii walitti isin urgeesse walitti urgooftanii kuranii hojii jiraattanii yookaan illee namuu kabajaan ilmoo ofii yoo waliin guddaa waa'ee haasoo miidiyaa qofa kaasne dubbataniituma wanti miidiyaa irratti bayaan araarsaa jedhe tokko si jiru deebi'ee namatti illee miidiyaa irratti baanaa dubbadhaa hin jenne anaaf riidii wanta dubbatu takkatti carraa naa kennitanii gara laafoon ichitti eessaa fide duuba waan anaafsi jidduutti taa'ameef akkaataatti wallolle gara laafoon eessaa fide nagaafannaan naa bayii dubbadhu hin jenneen ini ka dubbadhe nagaafannaa rakkoon kiyyaaf ka isaa ka amma asliin jedhe kanallee itti himee ture gara laafoon hafida akka baruu barbaadan dubbadhe achi gara laafoo fida reedi carraa naa kennitanii gara laafoo yoo jiraate lakkoofsa qoodee ilulleen kana ilutti himadhee jiran ilu miidiyaa baanaa dubbadhaa jedhe takkatti mee haa dubbadhu salaamu alaikum carraa naa kenna nama waliin mufatelle wal bira finne haasoysiisuun sooshaal miidiyaa irratti gahaa naa waliin arrabsuun walitti ani gara biyya waliin qabdu abboo jarri waan jiru waan asitti amala jedhama mee isin hunduu na dhageeffadha ilu na dhageeffadha afaan takka qoy ilu jee takka hawaasi barsa na dhageeffadha ambar jarra sirritti beekabar akka ilmaan kiyyaatti beeka akka riyaa qabata osoo hin taane Zainabaa Fireediin hammeenna waliin qaban rakkoon jidduu jiru Mubaarak musammaa facaasin haamatin ayidiin galfatin nyaadhuu quufin dheebodhu dheebuun bahin dhalchin guddifatin bakka yaaddeen gahin baatee hin galin ciiftee hin ka'in huqqadhuu furdatiin
uffattee mul'atiin. Asli hin beeytani. Halkan san wallollee jennaani ati fuutee mana keetiin ol nagaltee achi bule. Akka tasaa ta'ee immoo galgala sani mana ani jiru sanitti dhufe inni. Dhufe jennaan firoo kiyya biraa dhabean. Zainaba. Amma waan goonu jala keenya dhageeffadha. Zainaba. Waa'ee miidiyaa amma sirratti walitti naasisiisuna haasa'e dhiisa. Dubbii keessatti finna. Dubbii keessan kana miidiyaa irratti yoo dhume wayyamoo yoo lafumatti akka danda'ame yaallee yoo rabbii walitti isin urgeesse walitti urgooftanii quraanii hojii jiraattanii yookaan illee namuu kabajaan ilmoo ofii yoo waliin guddaa. Waa'ee haasawaa miidiyaa qofa kaasnee dubbataniituma. Wanti miidiyaa irratti bayaan araarsaa jedhe tokko si jiru deebi'ee namatti illee miidiyaa irratti baanaa dubbadhaa hin jenne ani. Anaaf riidii wajjin dubbatu takkatti carraa naa kennitanii. Gara laafoon itti eessaa fide duuba waan anaafsi jidduutti taa'amee fi akkaataa itti wallolle gara laafoon eessaa fide. Nagaafannaan naa bayi dubbadhu hin jenneen ani. Ini ka dubbadhe nagaafannaa rakkoon kiyyaaf ka isaa ka amma asliin jedhe kanallee itti himee ture ani. Gara laafoon hafida jedhan. Gara laafoon hafida. Akka baruu barbaadan taane gara laafoo fida. Gareedi carraa naa kennitanii. Gara laafoo yoo jiraate lakkoofsa qoodee. Ilulleen kana ilutti himadhee jiran ilu miidiyaa baanaa dubbadhaa jedhe. Takkatti mee haa dubbadhu salaam alaikum carraa naa kenna. Ayyee dubbadha tolesh. Nama waliin mufatelle wal bira fidnee haasofsiisuun sooshaal miidiyaa irratti gaafata. Naa waliin arrabsuun walitti ani gara biyya. Ameen waliin qabdu abboo jarri. Waan jedhu amala jedhamu mee isin hunduu ana dhaggeeffadha. Ilu na dhaggeeffadha. Amaan dhaga qoy ilu jee takka hawaasi barsa na dhaggeeffadha. Ambar jara sirriitti beeka bar. Akka ilmaan kiyyaatti beeka akka riyyaa qofatti osoo hin taane. Zainabaa Fireediin hammeenna waliin qaban. Rakkoon. Namni haga jaartii reedii adam garana nyaate takka hin jiru. Garana nyaate dhugaa rabbi dubbachuun mucayyoon tun garana nyaate. Jara keenya. Mucayyoon tun mucayyoo kabajamtu mucayyoo safuu Oromoo beektu ganyaa gaarii intala dhaaba qabdu intala deemsa toltu intala ilmoo gaarii namaa dhaltu intala sagalee ofii ol baaftee hin iyyine intala sagalee ofii baaftee qollatti hin lallabu nama akkasii na fakkaata fuula isii kanarraa yoo laalu nama obsa qabu hedduu garana nyaatti. Jara keenya isiin ol baafattee dubbatu didde malee keessi isii akka isii itti madaa'e keessi isii akka itti boora'e keessi isii akka isii itti gubatte hin nyaattu hin dhugdu halkan hin raftu hin riban qabdu yoo ta'an gubaa garaa kan kee keessa wanna si reedi adam gargara isin baase kun si'i. Egaa akkuma beekamu sabniitiin rakkina kanaa keessa jiran dubartoonni kanatti wal loluu jechuudhaan gabaasni gabaafameera. Egaa akkuma beekamu kaleessa galgala akkuma dheengaddataansee bultuu yaa sadan kanan booda biyyoonni adda addaa dubartoonni dhirsa walirraa fudhachuudhaaf geerriin garras jechuudhaan uummanni wal fixuu akka jalqabe akkumatti fuufetti jiraachuu isaa gabaasaniiru. Inni abbaan dhimmaan dhirsa dubartii lama fuudhee akkasumas immoo gidduu taa'amuun kun anuma wal fakkaataa kun ana jechuudhaan uummatatti gadi baasee mul'iseera. Egaa akkuma beekamu immoo dubartoonni lama fuudhanii mataa isaa keessa si'achi ho'anillee baay'ee nama ajansiisa jechuudhaan dubartoota lama fuudhuun haa dhaabatu mirgi isaanii haa eegamu jechuun ibsaniira. Inni yeroo dubbatu utaalee ofirraa fokkora garuu humna dubartoota kanaa qirfirraa dhoowwuu waan hin dandeenyeef na wal falchaa jechaa jira. Egaa dubartoonni bara kanaa dhirsa irraa fudhachuun akkuma itti fufetti yoo ta'uyyuu kun dogoggora guddaa akka ta'e aadaan keenya hin beekama. Namicha dogoggora. Dhufee sargiin nu godhame walitti dabalamne nama maatiin gosti na beekuwan. Ani asirrattis bahee dubbachuu fi maatii isaattu na wajji jira jara narra kadheyan. Haga ammaa kana wajji jiru maatii isaati. Dhagaa hartanii?
Inni badaa fedhes haa ta'u gaarii fedhes haa ta'u abbaa ilmoo kiyyaati. Ani sababa maatii wajjin jireenya isaanii wajjin jiran san ilaalee waan hundaa dubbatu dhiise. Har'a jidduu kiyyaaf ka isaa wal dhabiinsi kuni kaka'e waa'ee namittii tanaati malee dhimma biraa anaaf riidiin nagaan jiraataa turre. Alhamdulillah waggaa jaamoo torba. Guyyaa takka qilleessi nu dha'een beeku'an. Dhimmi anaaf inni jidduu kenna kana gale shayxaan manamitti masilxee tana malee kakana hunda godhallee har'allee borullee irra deebi'ee mubaarak musammaati. Asirratti ba'ee beeknee jira akka isa ta'e qaraayyuu akka isa ta'e hin beeknu. Olkollee hannii. Keessa nan galchu dubbiin jedha ol ba'e. Galchu nan galchu. Dhufee sargiin nu godhame walitti dabalamne nama maatiin gosti na beeku'an. Ani asirrattis bayee dubbachuu fi maatii isaattu na wajji jira jara nan rakkadhean. Haga ammaa kana wajji jiru maatii isaati. Dhagaa hartanii? Inni badaa dubbatu gaarii fedhes haa ta'u. Inni badaa fedhes haa ta'u gaarii fedhes haa ta'u abbaa ilmoo kiyyaati. Ani sababa maatii wajjin jireenya isaanii wajjin jiran san ilaalee waan hundaa dubbatu dhiise. Har'a jidduu kiyyaaf ka isaa wal dhabiinsi kuni kaka'e waa'ee namittii tanaati malee dhimma biraa anaaf riidiin nagaan jiraataa turre. Alhamdulillah waggaa jaamoo torba. Guyyaa takka qilleessi nu dha'een beeku'an. Dhimmi anaaf inni jidduu kenna kana gale shayxaan manamitti masilxee tana malee kakana hunda godhallee har'allee borullee irra deebi'ee mubaarak musammaati. Asirratti ba'ee beeknee jira akka isa ta'e qaraayyuu akka isa ta'e hin beeknu. Olkollee hannii. Keessa nan galchu dubbiin jedha ol ba'e. Galchu nan galchu. Maaliif digdaa godoo jaalala waliin ijaarranne. Gaafiin ijoon ani kaasuu barbaadu wanta ani ijoorraa dubbachuu barbaadu hin ariitee maaf ari'attee haadha ilmoo maaf ari'attee gara baay'ata. Jara keenya. Isin as baatee naana ari'atee jettee jirti tokkoffaa hin jenne. Lammaffaa immoo wallaahi wabillaahi. Ana haadha ilmoo hin ari'anne. Narraa abbaa jedheenii hin baafu. Deem jedheenii hin deemu. Fedha ofiitiin fedha koo malee jechuudha. Fedha ofiitiin nikaa koo fudhadhu malee jettee nikaa ofii fudhattee fedha ofiitiin deemte. Osoo ani hin deemin jedhu ilmoo kee bira jiraadhu osoo hin jedhu. Isii hamtuu godhuufi miti. Haalli anaaf isiin keessa jirru waan waliif nu galchuu dideef kana filatte filannoo ishiiti. Dimokiraasii waan ta'eef nama tokko immoo dhiibuu hin dandeessu. Fedha ofiitiin fudhattee deemte nikaa ofii. Ani hoodhu lakki nikaa kee fudhattu malee yookaan hin barbaadu narraa gadi bahi jedhee dhiibee darbee miti. Wanti isin haasaa jirtan akka waan an dhiibee darbee akka waan kabiraa fuudheef akkas godhee no miti. Fedha ofiitiin itti yaaddee anis itti yaaddeerta lakkii dhiisi namatti saasee didamee jennaan lakkii kana furmaanni kiyya wal gadhiisuudha jettee nikaa ofii fudhattee fedha ofiitiin osoon ani fedhin deemtee jechuudha. Duuba nama nikaa kiyya naa kennitu malee naan jedhe siin jedhe akkamitti dhoorkatta. Gizee takka gizee lama rakkoo hin qabu gizee 100 jedhamee hanga dirqamaatti ta'ame wantichi. Dirqama yoo naan kennin asii gadi hin baatu waan jedhamutti fudhattee deemte. Duuba wanni nama waccisiisuuf maaltu jira ree?